Dhugaan yoo qallattee cittuudhaan ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessan siniin jechaa egaa guyyaa har'aa faranjiin jechuudha walitti qabaan uummata kanaa maqidiidhaaf daawwaliin ture akka ishiin dhuftuuni taabannaan poolisaan si qabsiisa jedheen jechuudha. Sana booddee ishiinis hin dhufte. Erga ishiin dhufte booddee maqidii hojiin hojjechaa jirtu kun maalidha? Gaa'ela namaa diigaa jirta, mana namaa diigaa jirta mee jennaaniini ani jaaladhee miti kananii itti seenee akkasuma illee dirqameeni jedhee teen jechuudha. Yeroo kanatti maalidha jennaanii waan akkana akkasii ni taasisnaa naan jennaaniin tole jedheeni ani roobeeliin fa'ii eessatti beektaree jennaaniin roobeeliin fa'ii kan wal nu barsiise kiyyaadha jette jechuudha. Kiyyaa yeroo darbee viidiyoo isaa irratti maal akka jedhe beektu DNStu geeddaree naan jedha namoonni hundumtiyyuuti garuu ani keessaan qabu jedhee viidiyoo isaa irratti dubbatee jira jechuudha. Ishiin immoo akanii kana godhee haala kanaadhaan akka kun hundinuu raawwatu kan taasise kiyyaadha jettee jirti jechuudha. Mucaan immoo jette anatu guddisee waa'ee mucaa immoo sinitti himuu hin danda'u eessa akka dhufe baay'eedha taarikiin isaa jette jechuudha. Sana booddee yeroo Abiraan dhufe akkas jetteetti himta jedheen jechuudha. Egaa faranjiin sana booddee Abiraam dubarraan ni dhufe. Isaanis wal arganii osoo hin taane bilbilee fi ture natti fakkaate bakkee wal qabsisanii yeroo dhufutti eessa argatte jedheen jechuudha. Bilbilaan argadhe jedheeni bilbila maaliif na jalaa hin kaafne yeroo nan isii bilbilee yeroo barbaadde natti cuftaa yeroo barbaadde ni cuftaan kaasta maalidha jedheeni achii booddee mee akkamidha maaliif kana gochuu dandeesse jennaaniini kuni hundinuu hin ta'a jedhee miti ani itti yaadee miti barbaades miti dirqameeni jennaan barbaaddeet itti galte osoo hin barbaanne ta'ee namni si giddisiise hin jiru ati nama mana ga'uudha yeroo inni jedhuunitti lakkii jettee jechuudha. Ishii dhugaan jiru maali tokko lama jedhiiti dhugaa jiru natti himi dhugaa jiruun baruu barbaada yeroo inni jedhutti mucaan kan kees kan koos miti. Misraachoon kana caalu jiraare kan koos kan kees miti mucaanii jetteen jechuudha. Ishii kamidhaanii nyutiree haati heessaa maatiin heessa jennaan isa dhiiseetteen jechuudha. Achi booddee ni deddeebisee gaafa inni gaafatu mucaanatu guddisee mucaan immoo ana kan koosoo hin taane natu guddisee dudduuba isaa taarikii isaa sitti himuu hin danda'u. Kana sana seen jechuu ani garuu kanan iddoo kana dhufee fi eenyuuf iyyuu osoo hin taane mucaa kanaaf jedheeni hanga kanaatti guddiseera gaafa ishiin jettu Abiraam immoo osoo waan akkasii yaaddeetta rakkatteetta ta'eera ta'e maaliif akkas na gargaare maaliif hin jenne anis sin gargaaraan ture namoonni biraallee si gargaaru turanii isa kana maaliif hin yaanne ture ati gaafa inni jedhuuni bakka karaan si argadhuun dhabee si argachuu hin dandeenye si argachuuf yaalii godheera jetteen ammas irra deddeebitee jechuudha. Kanarraadhaan kan ka'e ishii DNNoo jennaan DNN immoo in geeddarame DNN kan geeddare immoo harkisaa bal'aadha harkisaa guddaadha akkasumas immoo ani karaan si in argadhu dhabeera sin argachuu sun barbaadu karaan si argadhu nan dhabee dudduuba koo namoota baay'eetu jira akkanaan hin sochoone kan na dhoowwanii akkanaan dhugaan dubbanne kan na dhoowwanii kanarraatidhaan kan ka'e akkattaan sin argadhu dhabee. Inni biraa immoo namni DNN geeddare sun immoo nama si'ii fi ruuttaan akka iddoo tokko taatanii hin barbaannedha. Ani immoo nama kana sana yoon dubbadheera ta'e jireenya koo irratti rakkoo guddaatu uumama. Nama kana hidhee sitti himuu hin danda'u hani jetteen jechuudha. Yeroo kanatti natti himuu qabda. Ammayyuu baay'ee na rakkisaa jira. Giraana rakkisaa jirta. Yaaddoo natti ta'aa jira. Wanta ati natti himaa jirtu kuni tokkollee naaf galee hin jiru. Yeroo inni jedhuuni
በተረጋጋ መንፈሲidhaan haasofsiisuu qabda jechuudha. Faranjiin yeroo kanatti dhugaan jirtu kanumadha jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba jechuudha. Namoonni beekan jiru akka kiyyaanii itti ergee akkasumas illee akka kiyyaa fi roobeelillee eriyaa ta'anii karaa sanaan akka wal qunnaman namoonni koomentii irratti illee barreessaa fi akkasumas illee sagaleen illee dubbachaa turan jiru jechuudha. Kunoo dubbiin immoo dhugaa ta'ee jira jechuudha. Namni kaleessayyuu hamane hin jiru Abiraam dhala qaba jedhamee jechuudha. Maaliif namoota gurguddoota akkanaa keessatti guddatanii dhugumaa waan akkanaa namni bara jedhamees dogoggoras jedhamees hin yaadamu. Garuu immoo akkaataan ishiin dubbachaa turte akkaataa ishiin gigim jechaa turte gaafa duraallee sodaatte malee jechuudha. Maqideen kun gaafa guyyaa lammataa akka ishiin taate argitanii jirtu jechuudha. Sana booddee egaa isamma jette kana muluu jedheen yeroo roottaan dhufte tokko lama jetteetti himtaa jedheen jechuudha. Achi booddee gaafa ishiin dhuftu erga nagaa gaafatanii booddee egaa dadalananiituma jiru. Ittimi isa roottaan isa anaan jette roottaatti mi gaafanni jedhuun roottaa mucaan kan kosmitii kana biraamis miti jennaan. Maaliin si gowwoomsanii si doorsisanii gaafa ishiin jettuun lakkii jetteen jechuudha. Ta'uu qabu wanti hundumti isaayyuu akkasittiin sana godhamee DNA'n akkamitti geeddaramuu danda'e akkuma yeroo darbe soogdanii akkuma yeroo darbe wanti gootanii ammas hin soogdanii jettee jechuudha. Asirratti jechuudha roottaan dogoggora guddaa qabdi. Waa'ee DNA kan dogoggore obboloota koo warra jette sanadha malee Abiraam fa'ii miti jechuudha. Isaan taa'anii eegaa warreen turanidha jechuudha. Akkasumas immoo roobeelii amanamummaadhaan DNA'n akka mucaan kana Abiraam ta'ee agarsiisa jedhee innaa sanayyuu dhaadachaa kan ture isadha jechuudha. Akkamittiidhaan kana jechuu dandeesse lakkina hamanii gaafa jettuuni amanuu hin dandeenye si doorsan waan sin jedhan qabu dubbadhu waan sin jedhan yoo qabaatan jennaani nuti waan jenneen hin qabnu nuti lafa qoshaashaa akkanaas hin oollu jedhe jechuudha. Abiraamii sana booddee yoo barbaadde nuti biraan ni deemna biraan sinna qobaatti gaafadhu jennaan deemuu hin qabdu. Garuu immoo sobadha hin amanu ani jettee achi garagalte as garagalte wallaayam xaallafa dhoofti fa'een jedhan ture jechuudha. Sana booddee bakka mucaan kan kooti jette ammas ishiidhaan jechuudha. Natu guddisee malee ani mucaa hin qabu. Mucaa koo immoo gargaarsaaf jedhee nan dhufe. Gargaarsaaf jedhee dhufeen immoo kan hunduma keessa galee hanga kanaatti deema jedhee hanga iddoo kanaa gaa jedhee iyyaanne ture. Kanaaf iyyuu roottaa amani jennaan hin amanu jette. Amani jennaan hin amanu. Amanii hin amanu. Dhugaan siniin jedhe waatu jira hafuura wayiitu jira dhugaan siniin jedhe kan itti darbatamaa jiru wayii isaaniif kan hin galle jechuudha. Isaan waca malee jechuudha. Maaliif laata jedhanii tasgabbaaniituma gaaffii of gaafatanii waanuma macaafa qulqulluu dubbifatan natti fakkaanne dhugaan siniin jedhe. Maaliif yeroo tokko namni jechuudha. Meen dubartiin kun jechuudha ruuttaanumti akkamittiin amanuu dadhabde kan mammee gaaffii guddaa natti ta'e. Ina babbala ina amantu. Inni sagalee ol fudheetti loluu kajeela ina amantu. Namni koomentiidhaan waa meeqa jedha ina amantu. Mee akka maal ta'u barbaadde minaaf hin galle. Sana booddee jechuudha gaammagaa isa dhumaa irratti yeroo kana maal jedhe isinitti fakkaate mucaa kee boru ganama koottu fudhadhu. Jireenya koo keessaa wulliqqi jedhiiti buqqa'iitii ba'i. Eenyuun jedha maqideen jedha jechuudha. Roottaan immoo amantus amannuu baattus dhimma mataa keetiiti. Kanaa booddee akka barbaadde ta'uu qabda. Ani si'iif hin beeku akka barbaadde ta'i jedheen jechuudha. Sana booda haaree achumatti isaan dhiisee ni kute jechuudha. Yeroo kanatti faranjiin amanii yoo Abiraamin amanuu baatte yoo maqidiin amanuu baatte ta'e anaan na amani jennaan hin amanu. Eenyuyyuu namanu maaliif jennaan namni amanamu hin jiru jette. Dhugaadha namni hin amanamu. Garuu immoo iddoo ta'etti namni nama barbaachisa. Ruuttaa sitti mani
warra qabdu kana boru dhabuu dandeessamu. Hiriyoonni Abrahaam warra Ruutaa gara mana keetti deebi'i kottu galisiin jedhanii boru si bukkee jiraachuu dhabuu malu. Gaafa sana hin gaabbita akka har'aa miti. Isheenis amma na dhiisaa bakka hin fedhanii isayyuu dafii kottu si barbaanna naan jettanii na cannanaaniin dhufe. Isuma darbeef na waamtudhaayi dubbannee xumurreerraa wanti jiru hin jiru. Dhugaa jiru dubbatteetti. Dhugaan jiru kan biraa hin jiru. Kun immoo doorsisaadha sobadha jette jechuudha. Mucaan sunis baay'ee ishee kadhachuu barbaadeera. Maaliif hin amantu? Maaliif nun dhaggeeffattu? Maaliif akkas taata Ruutaa yoo jedhuun ishiin jenne. Dhuma gubbaarratti maqidiidhaan dhugumaan wanti kun dhugaa ta'ee mul'ateera taanaan. Dhugum mucaan kan saamiti taanaan kan kees miti taanaan elaa etteen lubbuu kee dhabda etteen karaa lubbuu keensii dhufaa etteen homaan gootu soba. Homaa wanti gootu hin jiru Ruutaa. Homaa wanti gootu hin jiru. Ati dubartii namaa miti moqumee ati dubartii miti hin jedhame dubartiin garaa laaftende waan gochaa turtan miidhuma kanarratti agarsiisaa turtan. Miidhuma kanarratti wal loltu, miidhuma kanarratti wal gammachiiftu. Dhugaan siniin jedhe ananga kan manyitaa keessan hunkaan jechuudha. Yeroo algaratti illee minduma jedhama sapiraayisii wal gootan abaaboo nagitaa firfisitanii nama sinii bakkee ciisicha keessanillee waraabaa turtanidha. Icciitiin jiru mana keessan keessa kan qubaatti miidhamte tokkollee jira jennee iyyaannu nuti hordoftoonni jechuudha. Sobaadha jechuudha. Waan sitti godhamee waan sitti hojjetamee dhugaa nama kanaadhaanii si jibbisiisee hin beeknu nuti. Garuu jechuudha cubbuun nama qaba dhugaan siniin jedhe maaliif dhugaarra dhaabbatee ilaalame jalqabaa kaasee maayichaa ture gaafa isaan mucaa fidanii insoo bu'edhee otoo asiifachisa darbatanu osoo tichi dhagaa naman baran sammuun doomaa osoo jedhaniinu lakkiyaa jedhani mana kootu caala haadha manaa kootu naa caala kan ishiin garaa qabdu dhala kooti jedheeni otoo namni jecha baay'ee jedhuuni osoo abaaramu ishee harkatti galfachuudhaaf randiin hin baane hin jiru. Bakka wanti inni hin goone hin jiru. Isheen immoo isaaf amanuu hin dandeenye. Akkam akka ta'u ana dhiba dhugaan siniin jedha mucaan kun jechuudha. Ammayyuu akka waan ishii miidheetti mee si miidheeraa wanti baay'een tureeraa si gaddisiiseeraa. Kanaafiyyuu sinkiisa dhiifama sin gaafadhaadhaan maalaa godhu jettu meesin. Seeras maalaa godhu jettu nuti tokko boru jireenya qabna. Arraba keenyaaf irratti yeroo dubbannu lafa kan badiin akka jiru lafa kan miidhamna akka jiru ilaalee dubbachuu qabna jechuudha. Dhugaan siniin jedhe. Yeroo kanatti inni ishii faana ta'ee jechuudha. Bakka ishii gammachiisuu ishii arrafachiisuu barbaada jechuudha. Garuu hin taane amma dubbiin ganaadha. Intallis sodaattee jirti. Hidhaa keessa galtee akkatti baatu wallaaltee namni sunis na doorsisa jette bilbilee jette baay'ee ulfaata jechuudha. Nasa kana gooftaan sila eebbisu.